माल गोचू का अपना चीज़ जरा करना आबिद कैसी आबिद आबिद कैसी आबिद आबिद कैसी आबिद आबिद कैसी आबिद तू कोर्डोरोनु रच्ची कब्बर्थे इर्गिबाई वडा इसर बेथे तू कोर्डोरोनु रच्ची कब्बर्थे इर्गिबाई वडा इसर बेथे waraabessaa fi gogaa waraabessaa osoo inni awwaaluudhaaf deemuuti jechuudha kan inni qabamee jiru viidiyoo isaa waliin laallee walitti deebina. Maqaabba kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokko amiin kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen tawaayidoo akkasuma hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan biyya keessa salas kan jirtan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni bulfinni waaqayyoo dhafaa ta'anii nagaa kooti guyyaa har'aa kanammoo waan haaraadhaan deebi'ee dhufeessinan jira subscribe like gochuudhaan comment gochuudhaan hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa garsiitii kutaa magaala Firii ana faajitti immoo tonqaayin daftaraan qabameera jechaa jiru egaa qeesiin baranaa daftaraan baranaa biyya raaseera Rase, कैसी बराना भैया बासे Rase, कैसी बराना भैया बासे daftaraan tonqaayin qeesiin biyya raase waaqnis immoo isaan raase waaqnis isaan qabe dhugaanis isaan qabe ummannis isaan qabe jira egaa hojiin daftaraa guyyaadhaa guyyaatti ifa bahaa jira ammas ifa bahaa itti fufaa Hizbi keenya raase digimtini biyyaanu baase Rase, digimtini biyyaanu baase Kanaka hojiin daftaraa hojii falfalaa hojii muraa hojiin tolchaa uummata keenya raaseetu jira uummanni immoo maal jechaa jira Asdeebiyaanii tindaaqoo adii nutti qalu. Asdeebiyaanii tindaaqoo gurraacha nu daawwacha masmaa nu uummanni rakkatee maal gochuu qabna ree maal gochuu qabna si jara kana आबिद कैसी आबिद कैसी आबिद कैसी आबिद कैसी तू कोर्डोरोनु रच्ची कब्बर्थे इर्गिबाई वडा इसर बेथे तू कोर्डोरोनु रच्ची कब्बर्थे इर्गिबाई वडा इसर बेथे furmaanni galmalee hin jiru egaa egaa furmaanni jiru warra nuratti qabbartu kana warra nutti falfaltu kana warra oromiyaatti mortu warra oromiyaatti falfaltu namni maaf jiraate namni maaf argate maaf godhate jettee warra falfaltu kana mootummaa nagaa qabe mana hidhaatti galchuu qaba waaqni isaan haa hidhu dunyaa kanarratti kan falfalan kan muran waaqni isaanitti taari'ekamu dacheen kun isaan hin baatini dhugaan uummata kanaa haa ba'u egaa gahee keenya nutis ba'uu qabnaa jabaannee ammas hojii daftaraa hojii tonqolaa hojii falfalaa balaaleffachuu qabnaa hundi keessan bakkaa fi lafa jirtan hundumatti ollaa keessanitti naannoo keessanitti hojiin falfalaa hojiin daftaraa maaltu jira jedhaati madaalaa laalaa sakattaa ammas baay'eetu afee jira ganaa gadi baha egaa waaqayyoon nu gargaaree falfalaan daftaraan tonqolaan inni biyya keenyatti falfalu inni ijoollee keenyatti falfalu inni uummata keenyatti falfalu tonqolu inni kan biraan illee qabameetu jira jechuudha shaggar siitii kutaa magaala Firii gandaa gadaa faajitti kunoo guyyaa kaleechaa daftaraan tokko qabameetu jira kanaan dura viidiyoo darbe keessatti waraabessa mana amantaa keessatti horsiisaa kan turan hojii falfala isaanii hojii daba isaanii kan hojjechaa turan akka waan gaarii godhanii uummatatti kan agarsiisan amma immoo kunoo egaa qeesiin yookiin daftaraan biraas immoo osoo waraabessa ajjeesee waraabessa du'aa baatee awwaaluudhaaf deemu shaggar siitii magaala Firii ganda gadaa faajitti qabameetu jira baga waaqayyoon isaan qabe baga waaqayyoon isaan salphise ammas waaqayyoon falfaltu murtu xonqoltu waaqayyoon isaan haa qabu waaqayyoon isaan haa hidhu biyya keenyaaf immoo waaqayyo nageenya nuuf haa buusu ummata keenyaaf immoo waaqayyo jaalala nuuf haa labsu ammas jabaannee qabuu qabna mee akkamitti qabame maal qabatee qabame kan jennu waliin ilaalla namtichi kun egaa kan inni waliin qabame
kitaabas qabatee jira. Kitaabni kun kitaaba dabtaraa ta'e, kitaaba xonqolaa ta'e, kitaaba mana amantaa ta'e, wanti olii isaa addaan bahe odeeffannoon qabatamaan qabnu hin jiru. Kitaaba qabatee argamuu isaati. Mataa waraabessaa fi gogaa waraabessaa osoo inni awwaaluudhaaf deemuuti jechuudha. Kan inni qabamee jiru viidiyoo isaa waliin ilaallee walitti deebina. Kitaabota baay'ee qabatee jira. Kan mana amantaa ta'e, kan maalii ta'e, kan dabtaraa ta'e, kan falfalaa ta'e maalummaan isaa amma yoonaatti wanti addaan bahee nuuf himamee hin jiru. Xaasaan hin hafne, kutonni garaagaraa hin hafne, wanti adda addaa wanti ija keessaniin argitan kun egaati. Walii isaa waan isaa hin beekamu. Feestaaliidhaan jira, madaabaraadhaan jira, laastikiidhaan, pilaastikiidhaan jira, xaasaadhaan jira, wantoonni hin jirre hin jiru qaba. Kun hundi hojii falfalaati yaa uummata keenya, yaa saba keenya, yaa lammii keenya. Egaa kun hundumtuu lammii kana jaanjessuudhaaf, joorsuudhaaf hojii dabaa daftaraa xonqolaadhaan uummata kana jaanjessuu fi eenyummaa isaa hiree isaa murteeffachuu akka hin dandeenyeef irraa mulquudhaaf uummanni kun akka of hin dandeenye gochuudhaaf wanta shira xaxamaa ture. Waaqni immoo inni hunda danda'u, inni hunda argu, inni kaleessa Gibsi keessaa Israa'eloonni yeroo bahanii gara biyya aannanii fi dammaatti gara Kaanaanitti yeroo galuudhaaf deeman yeroo Tulluu Siinaa jala gahani xonqaawonni lamaan Abeeroonii fi Daattan Musee irratti ka'anii Musee karaarraa jallisuudhaaf uummata sana bittinneessuudhaaf Waaqa wajjin akka waliin galle akka Waaqayyoon isaan itti hin araaramne akka isaan seera Waaqayyoo hin raawwanne akka abaaraman gochuudhaaf irratti falfalaa irratti moraa uummata jaanjessanii karaarraa fageessuudhaaf baasuudhaaf yaalii isaan gaggeessaa turanii kadhannaan Musee dhagahamee Waaqayyoon immoo lafti afaan bantee akka isaan liqimsitu kan isaan taasise har'as Waaqni Israa'el Waaqni abboota keenya warra gaggaarii nu faana jira. Egaa abboonni si'anaa abboonni yeroo kana hojii Waaqayyoo hojjechuu dhiisanii hojii dhuunfaa isaanii daldala foonummaa isaanii kaayyoo isaanii galmaaf gaachuudhaaf yoo fiigan illee Waaqni abboota keenya warra gaggaarii kan kaleessa dheengadda kan darbanii Waaqayyoon Waaqni Abrahaam Yisaaq Yaaqoob nu faana jira. Har'as hojiin dabtaraa, hojiin falfalaa, hojiin mortuu gadi bahaa jira. Egaa footota isaan guuranii olii gadi deeman egaati. Akkuma argitan mataa waraabessaa akkasuma gogaan illee ni jira. Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Waaqayyoon ammallee isaan haa salphisu. Barri kun baras dabtaraan itti salphatu, xonqolaan itti salphatu, bara itti inni hamaan inni waan gaarii yaadne itti salphatu, bara dhugaa Waaqayyoon dhugaa baasaa jira. Ammas mandara keessa hedduu isaaniitu jiru. Jawwee mana isaanii keessa kan awwaalanii itti gabbaraa jiran, hoofa mana isaanii keessa awwaalanii kan itti gabbaraa jiran, aantuuta mana isaaniitti kan horsiisan hedduu isaaniitu jiru. Ganaa tokko tokkoon gadi baasna. Waaqayyo immoo nu gargaara. Odeeffannoo gahaa ta'e isinis karaa argattan hundaan nu biraan gahaa. Egaa dhugaan ganaa gadi bahaa. Dhugaan ni tura malee hanqaaqamee hin hafu. Soomni hammam guddatuyyuu dhugaa mo'achuu hin danda'u. Wangeelli ni mo'ata. Dhugaan ni mo'ata. Waaqayyo wajjin mo'achuu ni dandeenya. Eenyummoona diina keenya Daabiloosiin mo'achuu hin dandeenya. Warra immoo hojii Daabiloosiin galmaan gahuudhaaf diinummaadhaaniin saba keenya burjaajessuudhaaf uummata keenya nagaa dhoowuuf tasgabbii dhoowuudhaaf barakata suga dhoowuudhaaf eebba dhoowuudhaaf daldalaan akka daldalatee argine qonnaan bulaan akka qotatee callaa gaariin arganne inni hojjetu hojii isaatiin inni baratu barumsa isaan akka milkoofne kan taasisan hojiin falfalaa fi dabtaraa xonqolaa gadi bahaa jira. Ganaa gadi bahaa jabaadhaa kadhannaadhaan cimaa yaa Waaqayyooti dhugaa keenya nuu baasi. Isa nutti muru, isa nutti falfalu jireenya keenya keessa galee kan jeequ maatii nagaa kan dhoowwu, abbaa manaa fi haadha manaa nagaa kan dhoowwu, biyya nagaa kan dhoowwu, uummata nagaa kan dhoowwu ati nurraa fageessi nurraa hidhi jedhaati kadhannaa keessaniin lafa jirtanitti amantaa amantan hundaatiin hundumti keessan gahee keessan bahaa kadhannaa godhaan isinii jedha. Dhuma irratti mee viidiyoo kana sirriitti ilaallee lumaan adeemu.
egaa waan gurramee dhumu miti yaa ummata keenya yaa saba keenya egaa Israa'el laayee mu'aarti ayisaraam warra waaqayyotti amanan warra waaqayyotti abdatan warra waaqayyotti kooluu galan warra waaqayyotti of kennan irratti morri falfalli in hojjetu jedhamuudhaan inni macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee ture har'a ija keenyaan akka arginu taasiseera jechuudha. Kanaafuu egaa warreen waaqayyotti amanuudhaan hanga yoonaa amantaa keessan waaqayyo irra kaawwachuudhaan jiruu fi jireenya keessan fooniif lubbuu keessan waaqayyotti amaanaa laattachuudhaan jabaattanii dhaabbattan ammas jabaadhaa dhaabbadhaa waaqayyo sinaa cimsu waaqayyo sinaa dhaabu. Warreen immoo hojii falfalaa hojii moraa hojii xonqolaa irratti jireenya keessan bu'uurtanii karaa sanaan malee jireenyi kiyya naan milkaa'u hojjedhee nama guddaa ta'uu hin danda'u baradhee galma ga'uu hin danda'u jettanii karaa sanaatiin daldala daabiloosiin karaa sibsibiif matatiidhaan karaa dabtaraaf xonqolaadhaan jireenya keessan gaggeeffattan waaqayyo sinaa salphisu ganaa salphattu ganaa waa salphinaa sinitti uffifama ganaa daaraan sinitti gingilfama ganaa baddu biyya kana keessa waaqayyo sinaa balleessu warreen kana argaa jirtan warreen kana dhagahaa jirtan irraa baradhaa dafaa qalbii keessa jijjiirradhaa gara waaqayyotti deebi'aa silin baasu karaa dabtaraatiin deemuun karaa falfalaan deemuun karaa daabiloos irra deemuun gonkallee sin baasuu hin danda'u galma ga'uu hin dandeessanii waaqayyoon sin salphisaa mootummaa isaa dhaaluu hin dandeessan galuu hin dandeessanii ibidda si'oolitti sin nyaata daabiloos wajjin fira taatanii jiraachuun waaqayyo wajjin immoo diina taatanii jiraachuun yoomillee galmaan sin ga'uu hin danda'u sobaatiin jallinaatiin ummata irratti karaa adda addaatiin dafqi ummataa sin nyaattan galmaan sin ga'uu hin danda'u galmaan sin ga'uu hin danda'u dafqi haadha hiyyeessaa dafqi qonnaan bulaa dafqi hojjetaa kan inni xuruurfate hojjetee isin immoo karaa dabaatiin daftaraadhaan xonqolaadhaan fayyadamuudhaan matatiidhaan hojii seexanaa fayyadamuudhaan kan isin jawee mana keessatti qallabdan bofa mana keessatti qallabdan hantuuta manatti horsiistan wantoota garaagaraa mana keessa gootanii karaa adda addaatiin hojii falfalaatiin hojii xonqolaatiin gootaraa namaa kan hir'istan kiisii namaa kan saamtan kan hir'istan jireenya namaa kan jeeqxan egaati ammaan booda siniif milkaa'uu hin danda'u waaqayyoon karra sinitti cufaa jira dafaa qalbii keessan jijjiirradhaati gara waaqayyotti deebi'aa ummata kana immoo bahaatii dhiifama gaafadhaa waaqayyoon akka isin immoo qalbii jijjiirrattanii gara waaqayyotti deebitan waaqayyo isin haa gargaaru dabtaroonnis xonqoloonnis salfaltoonnis mana amantaa keessa taa'uudhaan hojii dabaa fi shiraa kan hojjettan hojii daabiloos irratti bobbaatanii kaayyoo daabiloos galmaan ga'uudhaaf kan hojjettan hundi keessan ofii tokkoltanii namattis kan tokkolchiistan waa garaa garaa kan hojjettan namas immoo kan dogoggorsiistan ofii keessanii dogoggortanii ofii keessanii hamaa taatanii nama hamaa kan gootan dafaa qalbii keessan jijjiirradhaa deebi'aa osoo salphinni isinitti hin dhufin osoo daaraan salphinaa isinitti hin gingilfamin dafaa deebi'aa kunoo isin keessaatiin warreen hammeenya hojjechaa turan waaqayyoon bakka itti baasee isaan mul'isaa jira kan dukkana keessa isin hojjettan waaqayyoon immoo ifatti isin baasee namni akka deebi'uuf namni akka baratuuf taasisaa jira waan ta'eef iyyuu dafaa guyyaa fayyinaa har'aa innis ammuma jedha macaafni qulqulluu waan ta'eef qalbii keessan jijjiirrachuudhaan gara waaqayyotti deebi'aa kan isin baasu isa kanadha kanaan ala milkaa'uu hin dandeessani uummanni immoo naannoo keessan eeggadhaa qe'ee keessan eeggadhaa jabaadhaa kadhannaa godhaa wantoonni garaagaraa dhufee mana keessan jala gaafa deemu dallaa jala gaafa deemu maa inni jala sakattaa waaqayyoon kadhadhaa sabala keessaniin manatti facaafadhaa kadhannaa keessan godhadhaa jabaadhaa dhaabbadhaa waaqayyoon biyya keenya nuuf haa qulqulleessu mana amantaa keenya nuuf haa qulqulleessu warreen akkanaadha mana amantaa keenya kan xureessan maqaa qeesii qabachuudhaaniin maqaa monoksee qabachuudhaaniin maqaa daaqonii qeesii qabachuudhaaniin mana amantaa keenya kan xureessan garuu hojii isaanii kan biraa warra ta'etu mana amantaa keenya xureessaa jira malee manni amantaa keenya qulqulleettidha manni amantaa keenya barumsa akkanaa hin laattu hin kennitu ni balaaleffatti macaafa Yaaqoob boqonnaa 4:7 irratti egaa waaqayyoodhaaf tolee jedha seexanaan immoo morma innis isin dhiisee baqata akkuma jedhe egaati jabaannee kadhannaa yoo goone warri falfalan warri xonqolan warri waa namaa hojjetan homaa nu gochuu hin danda'ani egaati hojiin daba isaanii dukkana keessatti isaan hojjetan ifatti ba'ee mul'achaa jira waaqayyoon ammas dukkana keessatti waan isaan dhoksaadhaan hojjetan waaqayyo wanta isaan yaadan iccitii isaanii waaqayyoon jalaa baasee isaan salphisee uummanni keenya immoo akka nagaa argatu ka jaalala suga barakaa argatu waaqayyoon hunda keenya nu haa taasisu qophii kan biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan turaa viidiyoo kana adara namoota hunduma biraa akka ga'uuf namoonni hundumtu akka irraa baratanii sheer godhaa akka yuutuubiin namoota hunduma biraan nu ga'uu danda'uuf immoo isin immoo laayik gochuudhaan ga'ee keessan ba'aa waaqayyoon bakkaa fi lafa jirtanitti isin haa tiksu kan nama qoru kan nama dogoggorsiisu humna hafuura hamaa waaqayyoon isinirraa haa hidhu waaqayyoon hunduma keenyarraa haa hidhu bilisa nu haa baasu waaqayyoon fayyaa fi jaalala isaa nageenya isaa hunduma keenyaaf haa kennu
araarsummaan giftii keenya dubaroo maaram eegumsi ergamoota kadhannaan qulqulloota hunduma keenya faanaa ta'u wasbaat l'Exaabሔር